Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warreen dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kana ta'uudhaan oduu wayitaawaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu gama nakkoota akkasumas waan sirreeffatuu qabnu irratti yaada nu kennuudhaan akka nu cimsitan asumaan isin yaadachiifna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 2 ol ta'an dhibee sukkaaraatiin qabamuun gabaafamee jira. Dhibeen sukkaaraa kun yeroo ammaa kana saffisaan babal'ataa jira jedhamee jira. Wantoonni dhibee sukkaaraatiif nama saaxilanis tarreeffamanii jiru. Dabalata isaa isin hin geenna. Dhibeen haaraa weerara dhibee haaraa guyyaa kaleessaa jiinkatti argame jedhameen wal fakkaatu Oromiyaa keessattis argamuun himamee jira. Dabalata isallee qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru irratti loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu fi kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaati Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ooppireeshinii bal'aa gaggeessuun milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jira. Oduu biyya alaatiin Eertiraan Diroonii Itoophiyaa haleeltee kuffiste odeeffannoon jedhus nu gahee jira. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin katuraan bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 2 ol dhibee sukkaaraatiin qabamuun gabaafamee jira. Itoophiyaatti yeroo ammaa namoonni miliyoona 2,300 dhibee sukkaaraatiin qabamanii jiraachuu waldaan dhibee sukkaaraa Itoophiyaa beeksisee jira. Pireezidaantiin waldichaa Dr. Geetaahun Taarraqany akka jedhanitti dhukkubni sukkaaraa waggoota darban keessa guutuu addunyaa saffisaan babal'achaa akka jiru himee jira. Dhukkubni kun kan uumamu qaamni namaa hormoonii nyaata anniisaa kennu yookaan immoo nyaata sukkaaraa qabu seelii keessa akka seenu yoo hin oomishne yookaan itti hin fayyadamne battalumatti kan nama qabu ta'uu ibsee jira. Itoophiyaatti namoonni umriin isaanii waggaa 20 hanga 79 kan miliyoona 2.3 ol ta'an dhukkubichaan qabamu ragaan mul'isuu ibsee jira. Lakkoofsi namoota dhibichaan qabamanii dabalaa jiraachuu ibsee sababoota dhukkuba sukkaaraa namatti fidan kan jedheenis tarreessee jira. Sababoota dhukkubichaaf nama saaxiluu danda'an keessaa tokkoffaa sochii qaamaa gahaa ta'e taasisuu dhabuu, lammaffaa nyaata warshatti oomishame yeroo dheeraaf fayyadamuu yookaan soorachuu, sadaffaa nyaata sukkaaraa fi coomni itti baay'ate soorachuu, afuraffaa furdina garmalee, shanaffaa alkoolii fi tamboo xuuxuu jechuudhaan tarreessee jira. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessa qaban keessatti dhukkubni kun baay'inaan mul'achuu yaaddoo ta'uu fi gara fuula duraattis lakkoofsi dhukkubsattootaa haalaan akka dabaluu danda'u eeree jira. Dhumarratti kan isinii daballu uummanni keenya sochii qaamaa gahaa taasisuu akka qabu akkasumas qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee haalli jireenyaa hammaataa ta'us nyaata madaalawaa argachuuf yaaluun barbaachisaadha. Akkasumas yaaddoo ofirraa dhiisuun akkasumas wantoota nama yaaddessan irraa of qusachuun murteessaadha. Oduun itti aanu qaala'insi jireenyaa akkaan hammaatu irraa kan ka'e hawaasni bal'aan rakkoof saaxilamu naannolee garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e hawaasni biyyatti rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Maatii ofii horatuu dadhabee jira. Qaala'insi jireenyaa akkaan hammaatu irraa kan ka'e haati garatti jabaattee jirti. Haati ilma ishiitiif bitaa mirga ishii ilaaltee waan gootuuf dhabnaan haala haadha ilma dhaltirraa hin eeggamneen ilma ofiititti garaa jabaattee tarkaanfii irratti fudhatuun sadarkaa lubbuu galaafatu irra dhaqqabdee jirti. Kan ammoo kaleessa isiniif gabaafnee jirra. Kun akkuma jirutti ta'ee naannolee garaagaraa keessatti uummanni bal'aan yookaan hawaasni qaala'insa jireenyaatiin wixxirfatu dadhabee sadarkaa jiraachuu dadhabuu irra akka dhaqqabe maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Kanarraa kan ka'e uummanni naannoo Sidaamaa, naannoo Gambeellattii fi naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti qaala'insa jireenyaa itti fufe kana baadhachuu dadhabuudhaan gara mormitti ce'ee jira. Bakkoota garaagaraatti hiriira mormii gaggeessaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee naannoo Sidaamaa godina Sidaamaa Bahaa Aanaa Boonaa jedhamutti uummataa fi hojjettoonni mootummaa hiriira mormii haaluma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan gaggeessaa jiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa akkuma jirutti ta'ee sababni guddaan uummataa fi hojjettoonni hiriira mormii gaggeessanii fi mindaan wal qabatee rakkoo kana dura ture gaafataa turanii fi deebii cinaa kennanii cinaa dhiisuudha jedhamee jira.
Inni kunis aangaa'onni mootummaa barsiisotaaf mindaa kafalanii hojjettoota birootiif mindaa kafaluu hin dandeenyu jechuudhaan hojjettoonni mootummaa seektaroota biroo mindaa argachuu akka hin dandeenye eega itti himanii booda mormitti kan ce'an ta'utu himama. Haaluma wal fakkaatu naannoo Gambeellattis uummanni naannoo Gambeellaa qaala'insa jireenyaa baadhachuu dadhabne jechuudhaan mootummaan rakkoo qaala'insa jireenyaatiif furmaata hatattamaa akka kennu gaafii isaanii dhiyeessaa akka turanii fi deebii dhabuudhaan gara mormitti ce'uudhaan hiriira ba'anii hiriira mormii irratti sagalee dhageessisaa jiraachuun beekamee jira. Oduun itti aanu duulli qeerroo ijoollee umriin isaanii hin ga'inii fi namoota biroollee gara mooraa leenjii waraanaatti geessu marsaan biroo bifa haaraan jalqabee jira. Kaabinee tokkoof kootaa nama 10 kennamee hojiitti galamuun dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee duula dargaggoota qeerroo fi qarree akkasumas ijoollee umriin isaanii hin ga'inii fi namoota biroollee gara mooraa leenjii waraanaatti geessuu kana mormiin bakkoota garaagaraatti isa mudataa jira. Haaluma kanaan uummanni wal ta'uudhaan ijoollee kaabinoonni mootummaa dirqamaan adamsitee qabdee gara mooraa leenjii waraanaa geessuuf uummanni mormii irratti gaggeessuun harkaa baafatee jira. Kunis kan ta'e godina Jimmaa aanaa Maanchoo magaalaa Moolee jedhamtu keessatti guyyaa kaleessa sadaasa 13/2025 ture. Kunis kan ta'e humnoonni mootummaa gabaa keessa ijoollee qabanii makkalaakaaf erguuf yeroo turanitti uummanni humnoota mootummaa kana dura dhaabbatuun ijoollee isaan qaban harkaa baasanii jiru. Mormii cimas irratti gaggeessanii jiru. Oduun itti aanu dhibeen haaraan weerara dhibee haaraa naannoo kibbatti mul'ateen wal fakkaatu naannoo Oromiyaattis mul'atu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Weerarri dhukkuba haaraa kun naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Hancaar keessatti mul'atuudhaan uummata hedduu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Dhukkubni saffisa guddaadhaan tamsa'aa jiru kun gara aanaalee fi godinaalee ollaatti tamsa'uu danda'a jechuudhaan yaaddoo guddaa uumee jira. Uummannis dhukkuba kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka taasisuu fi qaamonni dhimmi ilaallatus dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan miidhaa guddaa hawaasa irratti osoo hin dhaqqabsiifne akka irratti hojjetamu waamichi isiniif taasifamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Har'as naannaa magaalaa Finfinneetti Finfinneerra kiiloomeetira muraasa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Tibbana haala adda ta'e naannoo magaalaa Finfinneetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Guyyaa lama dura jechuun onkoloolessa 11/2025 funyaan Finfinnee jalatti aanaa Aabbuu Seeratti haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu isin hin geennee turre. Odeeffannoo dabalataatiin haleellaa gaafa san raawwateen meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira. Rasaasa bireenii 700 rasaasa AKM 2300 AKM 15 yoo hiikkatu loltoota irratti miidhaan dhaqqabsiise loltoota 20 ol addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessuu odeeffannoon dabalataan nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyama sana kibba lixa magaalaa Finfinnee Shaggar Siititti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisu odeeffannoon dabalataan nu ga'ee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argatuun beekamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Gaafa guyyaa 12 yookaan immoo guyyaa tokko dura jechuudha lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Aallee Uwwaa jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 20 ol ajajoota waraanaa sadarkaa garaagaraa dabalatee addunyaa kanarraa yoo godaansisu hedduu kan madeessii fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Gaafuma kana achuma lixa Oromiyaa aanaa Boojii Coqorsaa ganda Sibuu Eebichaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 6 addunyaa kanarraa godaansise hedduu kan madeesse ta'uu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Har'as lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti giddugalaa fi lixa akkasumas bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee jira. Lola har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oolee irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu beeksisee jira. Yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoo argachuuf yaallee jirra. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye
Ta'ullee mootummaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna guddaa bobbaasuudhaan opereeshinii gaggeessinis milkaa'u beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen Eertiraan diroonii Itoophiyaa haleeltee kuffisuun dhagahamee jira. Sadaasa 11/2025 diroonii Itoophiyaa daangaa Eertiraa ceetee hojii basaasummaa yookaan habbuuruu hojjetaa turte jedhame irratti humnoonni Eertiraa haleellaa raawwataniin kuffisuu fi hojiin ala taasisuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Akkasumas odeeffannoon gamasirraa baates ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee walitti gaarreeffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Itoophiyaa fi TPLF akkuma cimee itti fufetti jira. Hundinuu gamaa gamana taa'uudhaan quba walitti akeekuudhaan wal himatu wal qeequu fi wal komatuun akkuma itti fufetti jira. Ta'ullee Itoophiyaan hulaa galaana diimatii wal qabatee ijjannoo kana dura qabdurraa waan laaffatte fakkaatti. Kana dura lolaanis hulaa galaana diimaa argatuun waan hin hafne jechuudhaan ijjannoo qabdu ibsaa kan turte Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan Eertiraa irratti lolli isiin bantu hin jiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu lolli ka'u hin jiru jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennaa jiru. Namoota haala kana yaada kennaa jiran keessaa tokko gorsaa muummicha ministeeraa kan ta'e obbo Getaachoo Raddaa yoo ta'u, obbo Getaachoo Raddaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti lolli ka'u hin jiru jechuudhaan ijjannoo jiru ibsee jira. Kana jechuun Itoophiyaan Eertiraa irratti haleellaa raawwatuun hulaa galaana diimaa ni argatti jedhamee eegamaa kan ture yeroo ammaa kana waan irraa dhaabbatte waan fakkaatu ibsee jira. Akkasumas qaamoleen hedduun dhimma hulaa galaanaatiin wal qabatee ganama galgala hojii taasifatuudhaan olola guddaa hafarsaa turan dhiisaa waan jedhaman haala fakkaatuun yeroo ammaa kana hulaa galaana diimatiin wal qabatee yookaan immoo asabiin wal qabatee ololli gaggeeffamaa jiru qabbanaa'ee jira. Taatee amma mul'ataa jiru kana wal qabatee qaamonni garaagaraa kanuma duraayyuu paartiin bilxiginnaa hulaa galaana diimaa argatuuf yookaan immoo asabiin deeffasuuf osoo hin taane akka piroopagaandaatti fayyadamuudhaaf ajandaa bocamee uummanni akka ittiin burjaaja'u itti gadi kenname jechuudhaan yaada kennaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.